yoo badiin gama waraana bilisummaa Oromootiinis yoo jiraate, yoo waraanni bilisummaa Oromoo badii raawwachaa jira ta'e uummata irratti, yoo uummata ajjeesaa jira yoo ta'e, uummata qeerraa buqqisaa jira yoo ta'e, yoo uummata dararaa jira yoo ta'e, yoo akkuma miidiyaalee akkuma namoonni dedaa jedhanii maallaqa gaafataa jira ta'e nama ukkaamsee uummanni waraana kana of keessa sochoosuu dhiisuuf mirga qaba jechuudha. Uummanni kun akka waraanni kun isa keessan sochoone, nyaata akka hin kennine, karaa akka ittiin agarsiisne, odeeffannoo akka hin kennine taasisuu danda'uu qaba uummanni. Yoo waraanni bilisummaa Oromoo yakka irratti raawwataa jira ta'e. Har'a yeroo nageenyi dhabamu, yeroo nageenyi akka bu'u mootummaa gaafatanii yeroo mootummaan isaan jalaa didu, uummanni kun akka inni gibira isaa mootummaaf hin kaffalle taasisuu danda'uu qabu artistoonni keenya. Kaleessa uummanni mootummaaf gibira gabbaruu qaba, kaffaluu qaba jedhanii akkuma Adaamaatti waltajjii irratti ba'anii dubbatanii geeraranii sirbanii nutti agarsiisan sana humni kun yeroo inni yakka suukkanneessaa dhala namaa irratti raawwatu paarlaamaan Itoophiyaa afaan qabatee taa'e shororkeessummaatti labsuu mitiiti. Humni kun yakka akkasii raawwateera jedhee dubbachuuf hamilee hin arganne jechuudha. Tibba kana keessa akkuma beekamu humnoonni Amaaraa yookiin hidhattoonni Amaaraa kuni Oromiyaa keessatti keessumaa Darraa Salaalee keessatti yakka guddaa yeroo isaan raawwatan mul'ateera jechuudha. Yakka raawwatan kana immoo yakki isaan raawwatan kana qofatu hin taane yakka raawwatan kana viidiyoodhaan waraabanii nutti agarsiisuu isaaniitiin gara jabinni isaanii maal akka ta'eef eenyummaan isaanii dhugaan maal akka ta'e yeroo nutti agarsiisaniiru. Kanneen seenaatiin beennuun olitti yakki isaanii sanaa ol ta'uu, gara jabinni isaanii sanaa ol ta'uu, kaayyoon isaanii, fedhiin isaanii isa nuti seenaatiin beennu sana keessatti mul'ate sana ol ta'uusaa nutti agarsiisaniiru jechuudha. Dhala namaa ciibsanii morma muranii nutti agarsiisaniiru. Morma muranii reeffa isaa bakkeetti gatanii bineensa nyaachisaniiru. Kuni waan isaan baroota dheeraaf gochaa turanii keessumaa waggoota 6-5 darban kana keessatti daangaalee naannoon Oromiyaa fi naannoon Amaaraa wal daangessu keessatti baay'inaan kan isaan raawwataa turan gocha darraatee ta'ee viidiyoodhaan ba'e kanaan dhugaan isaa yeroo inni ifa ba'utu jira jechuudha. Gocha akkasii wal fakkaataa baay'ee raawwataa turaniiru. Viidiyoon haa ba'uu haa baatu yookiin immoo sagaleen ba'uu haa baatu namoonni himataa turaniiru jiru jechuudha. Horra Guduruu Wallaggaa keessatti nama nurraa ajjeesanii akka nuti hin awwaallanne reeffa bineensa nyaachisanii jedhanii yeroo isaan himataa turan. Seenaa biyya kanaa keessatti haala ta'een beekneen yakki gurguddaan duratti raawwatamaa ture jedhanii yeroo isaan himatan tureera jechuudha. Har'a garuu gochuma sana isa uummanni himatu sana ragaa viidiyoodhaan waraabanii nutti agarsiisaniiru. Kun gara jabinni isaanii maal akka ta'ee fi Oromoo irraa yaada akkamii akka qaban, Oromoo waliin hariiroo akkamii akka isaan qaban kan nutti agarsiise isa baay'ee olaanaadha jechuudha viidiyoon tibbana ba'e kuni. Gama kanaan isa kana jennee hariiroon humnoota kanaa fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru maal fakkaataa kan jedhu gabaabsinee ilaaluu barbaachisaadha. Hariiroon mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Amaaraa gidduu jiru kuni yeroo tokko hariiroo gaarii, yeroo tokko immoo yeroo hariiroo hamaa ta'aa jirutu jira jechuudha. Hariiroon gaarummaan isaas hariiroon hamaa isaas kaabarratti humni Amaaraa Faannoo jedhamu kun yeroo lolli Tigraay geggeeffamaa ture mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan lola sana keessatti hirmaataa ture. Kanas kan inni hirmaataa turee fi mootummaa Itoophiyaa waan tumsu qofaaf utuu hin taane mootummaan Itoophiyaa diina isaanii waan lolaa jiruuf isa wajjin ta'aniiti kan isaan lolaa turan jechuudha. TPLF humna qabsoo bilisummaa geggeessu waan ta'eef humna qabsoo bilisummaa geggeessu arguu waan hin barbaanneef humni akkasii kun dhabamuu qaba, baduu qaba jedhanii waan amananiif mootummaa federaalaa wajjin walitti bu'iinsa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti uumame akka carraatti itti fayyadamuudhaan fedhii isaanii sana galmaan ga'achuuf lola sana keessatti hirmaataniiru jechuudha. Lolli sun erga geggeeffamee booda yeroo lolli sun geggeeffamaa turetti isa Tigraay kana xumurree gara kaanitti dabarraa jedhanii kan isaan dhaadataa turantu jira. Gara kaanitti kan isaan darban gara Oromiyaatti kan isaan darbuu barbaadaa turan jechuudha. Akkuma hamma gochaa jiran kana. Gara Oromiyaatti darbuu kan isaan barbaadanii fi Oromiyaa keessatti qabsoon bilisummaa geggeeffamaa waan jiruuf Oromoon baroota dheeraaf qabsoo bilisummaa geggeessaa waan tureef qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo geggeessaa jiru kuni yaaddoo kaayyoo isaanii sana waan ta'eef humna kana balleessuu kaayyoo uummanni Oromoo qabatee deemu kana balleessuu waan barbaadanii fi gara Oromiyaatti deebanii lola geggeessuu kan isaan barbaadanii jechuudha. Isa kanaaf lolli sun akkuma inni xumurameen lolli sun xumuramee akka isaan barbaadanitti TPLF lafarraa balleessinee dhabamsiifna jedhanii kan itti seenan milkaa'uu waan hin dandeenyee fi gara araaraatti waan xumurameef mootummaa Itoophiyaa wajjin yeroo isaan walitti bu'iinsi uumame ture jechuudha. Yeroo walitti bu'iinsi uumamu kana isaan humna isaanii ijaarratanii bifa haaraatiin humna guddaa ijaarratanii mootummichuma giddu galeessaa kana galagalchuu qabna.
isa galagalchine malee kaayyoo keenya galmaan geessuu hin dandeenyu jedhanii yeroo isaan sochii taasisan ijaarsa adda addaa yeroo isaan taasisaa turan leenjii gurguddaa taasisanii humna guddaa yeroo isaan leenjisanii bobbaafataa turan argamaa ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan humni kun akka inni diigamu mootummaan federaalaa gaafa inni kallattii kaa'u humni kun akka hin diigamne akka inni humna ta'ee itti fufu waan barbaadanii fi akeeka mootummaan federaalaa qabate kana humna kana diigee gara mootummaatti dabaluu yookiin immoo akka isaan jireenya isaaniitti jiraatan dabaluu kan jedhu yaada sana didanii humna sanaan lola kana itti fufuu barbaadanii. Kanaaf mootummaan federaalaa aangoo isaaf humni kun yaaddessaa ta'uu isaa waan hubatee fi lola irratti banee lola wajjin geggeessuu jalqabanii jechuudha. Amma waggaa tokko darbeera erga lola kana jalqabanii. Garuu humni kun waggoota 6-5 darban kanaaf Oromiyaa keessatti yakka gurguddaa raawwataa tureera. Addatti Walloo keessatti lola gurguddaa geggeessaa ture, yakka gurguddaa raawwataa ture, uummata irraa buqqaasaa ture, ajjeesaa ture, haala garjabinaan guutameen yeroo lolli Tigraay geggeeffamaa ture sana keessatti humni faannoo Birgeedii Minilik jedhamu uummata Oromoo Walloo irratti lola banee lola gurguddaa geggeessaa ture jechuudha. Yeroo carraa sana fayyadamee lolli Tigraay yeroo inni geggeeffamaa jiru inni immoo uummata Oromoo Walloo irratti lola geggeessaa yeroo inni ture jira. Namoota konkolaataatti naqee konkolaataa keessaa buusee rasaasa yeroo isaan itti dhukaasaa turantu jira jechuudha. Zamachaa Minilik humni jedhamu kun. Kanaaf humni kun mootummaa federaalaa wajjin wal dhabbiin gaafa uumamu humni faannoo fi humni mootummaa federaalaa kan inni wal dhabe aangoof yookiin immoo humni sun aangoo isaaf yaaddessaa waan ta'eef humni kun immoo aangoo isaaf yaaddessaa qofatu hin taane aangoo sana qabatee kaayyoo isaa galmaan ga'uu waan barbaaduu fi mootummaa federaalaa wajjin walitti bu'iinsi uumamee naannoo Amaaraa keessatti lolli gurguddaan sadarkaa humna qilleensaadhaan wal loluu sadarkaa humna gurguddaa walitti bobbaasanii koomaand poostii labsanii lola geggeessuutti yeroo inni tarkaanfate jira jechuudha. Humni kun naannoo Amaaraa qofa keessa miti kan inni jiru. Naannoo Oromiyaa keessa bakkoota adda addaa jira. Mootummaan federaalaa raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa keessatti faannoo wajjin wal lolu, Oromiyaa keessatti faannoo wajjin wal lolu. Kuni hiika addaa qaba jechuudha. Humni mootummaa federaalaa naannoo Amaaraa keessatti faannoo wajjin wal haleelu, naannoo Oromiyaa keessatti garuu wal hin lolu, wal dubbisu, loojistikii walii dhiyeessu. Darraa keessatti humni mootummaa federaalaa yookiin immoo humni nageenyaa kan mootummaa kan federaalaas haa ta'u kan naannoo kan aanaa sanaas haa ta'u kan godinaa yeroo inni humnoota hidhattoota faannoo kanaaf meeshaa waraanaa yeroo inni dhiyeessaa ture, loojistikii yeroo inni dhiyeessaa ture akka jiru uummanni himataa ture jechuudha. Uummanni himataa jira jechuudha. Ragaa viidiyoodhaan tibba kana ba'ee ragaa uummanni afaan isaatiin haasa'uun humnoonni faannoo kun kan isaan deeggarsa irraa argatanii humna mootummaarraati. Isaan meeshaa waraanaa konkolaataadhaan itti fe'ama. Yeroo nuti meeshaa waraanaa akka nuti hin hidhanne taasifamu akka uummanni akka ilmi Oromoo naannoo darraa keessa jiraatu kun akka inni kilaashii tokko akka inni hidhanne yeroo inni taasifamu isaan garuu meeshaa waraanaa mootummaarraa kallattiidhaan konkolaataadhaan fe'amee fi kennamaafii ture. Yeroo nuti rakkina keenya himannu kan dhaga'amu kan isaaniiti. Yeroo nuti kan iyyatu nuyi kan gargaarsi taasifamu isaaniif jedhamee kan himatamaa ture jechuudha. Uummanni aanaa darraa kan inni himataa ture. Humnoonni kun yeroo fiingee afuufaa, xurumbaa afuufaa magaalaa guddittii aanaa darraa Gunda Masqal jedhamtu kana keessatti yeroo isaan ba'anii hiriira geggeessan gaallaan nun bitu jedhanii yeroo isaan hiriira ba'aa turanii isaaniin dhiisanii Oromoo hidhaa turanii warri mootummaa, humnoonni nageenyaa mootummaa humnoota akkasitti hiriira ba'aa ture sana dhiisanii nuun hidhaa turaniiti kan isaan jedhan. Karaa biraatiin mootummaan federaalaa fi mootummaan yookiin immoo humni nageenyaa mootummaa fi faannoon kan inni wal lolu naannoo Amaaraa keessatti. Yeroo uummanni Oromiyaa keessa jiraatu haleellaa hidhattoonni faannoo irratti raawwatamaa jiru kanaan qeerraa buqqa'u, yeroo daa'immaniif maanguddoonni mana keessatti ajjeefaman, yeroo yakkoonni suukanneessaan jechuufis dubbachuu namatti ulfaatan Oromiyaa keessatti raawwataman humni mootummaa federaalaas ta'u humni nageenyaa mootummaa humnoota kana dura dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Humnoota kana dura dhaabbachuu humna dhabee utuu hin taane loluu hin barbaanne ture jechuudha. Oromiyaa keessatti loluu hin barbaanne. Maaliif humni kuni karaa tokko mootummaa federaalaarraa humna beekamtii qabaachaa turedha. Karaa biraatiin immoo kaayyoon keenya adda miti jedhamee yeroo inni haasa'amaa ture jira. Oromiyaa keessatti akka isaan seenanii lola geggeessaniif immoo eeyyamni kallattiinis ta'u alkallattiidhaan yeroo inni kennamaa ture jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti humni Amaaraa fi humni hidhattoota Amaaraa kanaa fi humni mootummaa yeroo inni wal lolaa ture hin turre jechuudha. Gama tokkoon mootummaan kan inni
barbaadu mootummaan abbaa irree tokko kan inni barbaadu lolli akka jiraatu lola keessa umurii dheereffachuu waan danda'uuf lolli akka jiraatu barbaada. Oromiyaa keessatti nageenyi akka hin buune lolli akka inni jiraatu mootummaan akka inni barbaadaa turetu himamaa jechuudha. Kanaaf immoo ragaa guddaan kan jiru humni Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo inni sochii taasisu mootummaan humna isaatiin humna kana dhaabsisuuf yaalii taasisaa ture hin jiru jechuudha. Naannoo as Shawaa Lixaa keessatti yeroo isaan namoota cidharra turan namoota gara namoota 30 olii yeroo isaan bakka tokkotti fixanii humnoonni mootummaa garuu uummata Oromoo naannoo sana keessa jiru hidhannoo hiikkachiisaa akka isaan turan haala mijeessaa fi akka isaan turan humnoota Amaaraa kanaaf kan uummanni himachaa ture jechuudha. Kanaaf hariiroon mootummaa federaalaa fi yookiin immoo hariiroon mootummaa fi humnoota kana gidduu jiru dhimmoota aangoo irratti yeroo as dhiyoo kana wal dhabbiinsi uumame malee dhimma gaaffii Oromoo irratti dhimma fedhii Oromoo irratti walitti bu'iinsi akka inni hin jirre beekamaa ture jechuudha. Waggaa tokko reefuu erga isaan wal loluu jalqabanii mootummaa federaalaa wajjin garuu waggaa 6 fi waggaa 5 darbanii fi Oromiyaa keessatti yakka raawwataati kan isaan turan humnoonni kun Walloo keessatti dabalatee karaa Shawaa Bahaatiin karaa naannoo Fantaalleetiin lolli kan inni gaggeeffamaa ture. Darraa keessatti waggoota 6-5 darban kanaaf walitti bu'iinsi gaggeeffamaa akka ture. Yeroo kana mootummaan federaalaa isaaf yaaddoo waan hin taaneef Oromiyaa keessatti humni kun yoo lola gaggeesses dhimma isaa waan hin taaneef callisee ilaalaa ture jechuudha. Kanaaf hariiroon isaanii hariiroo hammeenyaa kan ta'an turre. Yeroo as dhiyoo kana garuu dhimma aangoo wajjin wal qabatee humni kun yeroo muraasa keessatti mootummaa giddu galeessaa to'adha jedhee waan dhaadannoo godhatee bobba'eef sana qofaaf walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa fi humnoota kana gidduutti gaggeeffamuu jalqabe jechuudha. Yeroo lolli kun gaggeeffamaa turee fi yeroo humnoonni kun Walloo keessatti daangaalee Oromiyaa keessatti yeroo isaan yakka raawwataa turanii bakka bu'oonni hawaasa Oromoo Walloo paarlaamaa keessa jiran yeroo isaan gaaffii dhiyeessan humni kun yakka nurratti raawwataa jira. Seenaa abboota keenyaa deebisna jedhee nutti dhaadachaa jira. Duulli yookiin immoo waraanni birgeedii Zamachaa Minilik jedhamu yookiin immoo birgeedii Minilik jedhamu yakka nurratti raawwataa jira. Qe'ee keenyarraa nu buqqisaa jira. Haadholii keenya harma muraa jira jedhee yeroo isaan himatanii Dr. Abiyyi paarlaamaa irratti humni kun humna biyya isaaf gaachana ta'edha. Humni kun bakka fedhetti loluuf mirga qaba. Yoo barbaanne daangaa Somaaliyaa geessinee lola akka inni lolu taasisuu dandeenya. Humni kun ani ajajeef yookiin immoo ani jajeef miti kan inni lolu. Loluu waan qabuuf lola ammas lolaa booris lolaa jedhee kan inni dubbate kallattiidhaan waraabamee kan inni tamsa'aa ture jechuudha. Kanaaf humni kun bu'uurarraa wal dhabbee akka hin qabne gamanumaan yeroo sana keessatti ifa ta'ee darbe jechuudha. Bu'uurarraa wal dhabbee akka hin qabne kaayyoo irratti wal dhabbee akka hin qabne. Lola humni kun Oromiyaa keessatti geggeessurraa mootummaan federaalaa yookiin immoo mootummaan caasaan mootummaas ta'u mootummaan naannoos ta'u kamiyyuu lola humni kun naannoo Oromiyaa keessatti geggeessurraa mootummaan mormii akka hin qabne nutti agarsiisaa ture jechuudha haasaan kun. Karaa biraatiin ittaanaa muummicha ministeeraa yeroo sana kan ture Dammaqaa Mokonnon uummanni Amaaraa yookiin immoo sabni Amaaraa naannoo biraa keessa jiru hidhatee of ittisuu qaba, of eeguu qaba jedhee yeroo inni kallattiidhaan duula waraanaa, duula lola sabootaa akka inni kakaasaa ture kunis ragaa yeroo dhiyooti jechuudha. Humni kuni naannoo Amaaraa keessa qofatu hin taane naannoo Oromiyaa keessatti saboota Amaaraa, saboota dhalattoota Amaaraa ta'an kanneen Oromiyaa keessa jiran dawoo godhachuudhaan, golgaa godhachuudhaan, isaan bira jiraachuudhaan, haala naannoo qo'achuudhaan lola banaa ture jechuudha Oromiyaa keessatti. Kanaaf immoo mootummaan federaalaa beekamtii kennee sabni Amaaraa yookiin immoo dhalattoonni Amaaraa Oromiyaa keessa jiranis ta'u iddoo biraa jiran hidhatanii of eeguu qabu jechuudhaan saboota gidduutti wal shakkiin akka inni uumamu, waliin jireenya hawaasaa akka inni jeeqamu taasisuu keessatti haasaan kun haasaa qooda baay'ee ba'atedha jechuudha. Yeroo sanarraa kaasee Oromoo fi dhalattoonni Amaaraa Oromiyaa keessa jiran wal shakkii qabaachaa akka isaan turan, utuu lolli tokko utuu hin gaggeeffamin, utuu walitti bu'iinsi tokko utuu hin jiraatiin akka isaan qeerraa godaanan saboonni dhalattoonni Amaaraa kun akka isaan qeerraa godaanan taasifamaa yeroo inni ture. Yeroo muraasa keessatti immoo deebi'anii lola bananii uummata qeerraa buqqaasuu, jumlaadhaan ajjeesuu akka inni raawwatamaa ture. Kuni waan godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti, Wallagga Bahaa keessatti qabatamaadhaan waan mul'atedha jechuudha. Humni kun utuu namni tokko itti hin bu'iin dhalattoonni Amaaraa akka inni qeetii godaanu taasisanii booda yeroo muraasa keessatti deebanii lolatti bananii uummata wajjin walitti bu'iinsi gaggeeffamee uummata lafarraa daguuganii jechuudha.
Kuni karaa tokko humni kun humna mootummaa federaalaa wajjin hariiroo gaarii qabu beekamtii kan irraa argate bakka fedhettu loluu akka inni danda'u kanaaf immoo hamilees akka inni qabu kan mootummaan federaalaa beekamtii kennaafi ture jechuudha. Gama biraatiin mootummaa federaalaa qofatu hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa waliigaltee isaan 2022 keessa mallatteessan ture jechuudha. Yeroo mallattoo sana mallatteessan walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa fi mootummaa humnoota faannoo kana gidduutti hin uumamne. Humni faannoo kun yeroo sana bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jalatti kan inni ijaarame yookiin immoo achirraan kan inni loojistiikii argatu, achirraan kan inni lola gaggeessu, achirraan kan inni socho'aa ture jechuudha. Yeroo sanatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantiin Obbo Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantiin naannichaa yeroo sanaa waliigaltee isaan mallatteessantu jira jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessatti riphee loltoota waliin loluudhaaf waliigaltee mallatteessine jedhanii kan isaan waliigaltee godhan. Naannoo Oromiyaa keessatti humni Amaaraa kun akka inni seenee lola gaggeessu kan eeyyame mootummaa Oromiyaati jechuudha karaa biraatiin. Mootummaa naannoo Oromiyaati. Humni Amaaraa kuni humna riphee lolaa miti kan inni lolu. Humna riphee lolaa miti kan inni lola irratti banu. Humna riphee lolaa miti kan inni irratti xiyyeeffatu. Humni kun Oromoo irratti kan inni xiyyeeffatu. Walloo keessatti yeroo lola gaggeessaa ture humni riphee lolaa achi waan jiruuf miti. Yookiin immoo humni riphee lolaa yeroo sanatti lola achitti gaggeessaa waan tureef miti. Humni kun kan inni ajjeechaa raawwatu namoota daa'imman utuu hin jedhiin, namoota gurguddaa utuu hin jedhiin, qabeenyi illee manni utuu nafiin, horiin utuu nafiin kan inni gubaa kaan saamaa kan inni turee fi Oromoo irratti waan xiyyeeffatuuf, Oromoo balleessuu irratti waan xiyyeeffatuuf. Humni kun kan inni Buree keessa naannoo Buree godina karaa naannoo Amaaraa keessa uummata naannoo sana keessa jiraatu kan inni qeerraa buqqise, kan inni kaan namoota kumootaan lakkaa'aman kan inni ajjeese, kaan qeerraa buqqise achi keessa humni riphee lolaa waan jiruuf miti, Oromoo waan ta'aniif. Humni kun naannoo Oromiyaa keessa socho'ee yeroo inni namoota cidharra turan kan inni namoota 30 ol bakka tokkotti fixe humni kun humna riphee lolaa waan ta'eef yookiin immoo humna waraanaa waan ta'eef miti. Kan inni uummatoota kumoota hedduudhaan lakkaa'aman qeerraa buqqisee qabeenya isaanii barbadeessee saame godina Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa sababii humni riphee lolaa wajjin wal loleef miti. Humni kun waan nama ajaa'ibu waliigalteen sun kan inni mallatteeffame humna riphee lolaa loluuf kan jedhu. Humni kun garuu Oromiyaa keessa seenee beekamtii akkasiitiin erga Oromiyaa keessa seenee booda humna addaa Oromiyaa irratti illee yeroo lola gaggeessaa jiru jechuudha. Humni addaa Oromiyaa sochii humnoota kanaa dura waan dhaabbateef haalli isaanii waan ittiin tolleef humni addaa fi humni hidhattoota Amaaraa kun yeroo isaan wal lolaa turan ture jechuudha. Yeroo sana keessatti humni kun wal lolee yeroo murtaa'e keessatti hooggantoota wal jala jijjiiranii namoota bakka sana humna addaa ta'anii faannoo wajjin wal lolaa turan kana bakka sanaa kaasanii akka magaalaan keessumaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi naannoo Jaardagaa Jaartee fi naannoo aanaa Amuruu akkasumallee godina Wallagga Bahaa keessaa kiiramu akka inni barbadaa'u akka inni uummanni qeerraa buqqa'u kan taasise haala kanaan jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka humnoonni Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti dhufanii lola gaggeessan beekamtii kenneeraaf waliigaltee mootummaa naannoo Amaaraa wajjin taasiseera jechuudha. Utuu mootummaan federaalaa fi humni hidhattoota Amaaraa kun utuu waliin loliin dura. Utuu humni faannoo kun mootummaa naannoo Amaaraa jalatti hoogganamu humni mootummaa naannoo Amaaraa kun akka inni Oromiyaa keessatti maqaa riphee loltoota jedhuun akka loluu jedhuun akka inni Oromiyaa keessatti seenee lola gaggeessu kan eeyyame mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha. Kuni waan qabatamaadhaan jiru waan ragaa viidiyoodhaan miidiyaaleen gabaasaa ture jechuudha. Karaa gama biraatiin haasaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa haasaan yeroo dhiyoo kanatti taasise tokko ture jechuudha. Haasaan suni humnuti faannoo wajjin wal loluuf sagantaa hin qabnu, kaayyoo hin qabnu. Akeekni yookiin immoo kaayyoon humna kana wajjin wal lolchiisu, faannoo wajjin wal lolchiisu hin jiru. Ajandaan qabnu isaa wajjin wal loluu fi ajandaan irratti wal lollu hin jiru jedhanii ifatti afaan namaa galuun haasa'aniiru. Afaan namaa galuun afaan namni hunduu hubachuu danda'uun nuti ajandaa faannoo wajjin wal lollu hin qabnu jedhanii ifatti dubbataniiru. Kanaafuu ajandaa faannoon qabatee socho'u mootummaa federaalaa wajjin kan wal simu ta'uusaa yookiin immoo mootummaa wajjin kan wal simu ta'uusaa kallattiidhaan nutti himaniiru jechuudha. Garuu immoo erga humni kun raayyaa ittisa biyyaattuu dhukaasa banuu jalqabe, erga raayyaa ittisa biyyaattuu wajjin wal loluu jalqabeeti kan mootummaa federaalaa wajjin wal loluutti ka'an. Kun immoo mootummichi ofiisaaf malee kaayyoo sanaraaf yookiin immoo humna faannoo kana wajjin kaayyoo irratti wal dhabeetu hin taane
fedhiin humni faannoo kun qabu mootummaa federaalaa wajjin wal faalleesseef utuu hin taane yookiin immoo humni faannoo kun kaayyoonni qabatee jiru saba kanaaf yookiin immoo saboota biyya kana keessa jiraniif yaaddoodha jedhee waan amaneef utuu hin taane humni kun mootummaa federaalaa wajjin waan wal loleef yookiin immoo raayyaa ittisa biyyaa wajjin waan wal lole qofaaf wal loluutti jiru jechuudha humni faannoo fi humni mootummaa. Kanaaf mootummaa fi faannoon har'a yoo araaraman yookiin immoo yoo waliigaltee yoo taasisanii yoo wal loluu dhaaban humni faannoo kun bakka fedhetti lola isaa geggeessu mootummaan federaalaa lafuuf xayyaaraan loojistikii dhiyeessuuf danda'a jechuudha. Isa kanaaf maddi wal dhabbee mootummaa federaalaa fi mootummaa yookiin immoo hidhattoota Amaaraa gidduu jiru dhimma aangoo wajjin kan wal qabatu akka ta'e ragaan kan biraan hin jiru jechuudha. Ragaan kana caalaa ibsuu danda'u hin jiru jechuudha. Kanaaf humni Amaaraa fi yookiin immoo humni hidhattoota Amaaraa kanaa fi humni mootummaa federaalaa gidduu jiru hariiroon isaan lamaan gidduu jiru hariiroo kaayyoo irratti wal dhabuutu hin taane hariiroo humni faannoo jedhamu kuni nageenya saboota biyya kanaaf egeree biyyattiif yaaddessaa ta'uu isaatiin utuu hin taane har'a waan aangoo isaaniif yaaddessaa waan ta'eef kan akka ta'e hubatamuu qaba jechuudha. Gama biraatiin humni faannoo jedhamu kun hojiilee shororkeessummaa baay'ee guddaa ta'e Itoophiyaa keessatti raawwataa akka ture. Keessumaa Oromiyaa keessatti hojiilee shororkeessummaa guddaa raawwataa akka inni ture ragaalee hedduu dhiyeessuu ni danda'ama. Akka fakkeenyaatti kaasuuf Walloo keessatti waan ta'e konkolaataa irraa buusanii duulli waraanni Zamachaa Minilik jedhamu kanaan namoota hedduu fixuun isaanii ragaan viidiyoodhaan waraabame kan jiru. Haadha Walloo keessatti haaluma wal fakkaatuun dubartii tokko haadha tokko armarraa muraa yeroo isaan viidiyoo waraabantu ture. Dabalataan Shawaaroobiititti namoota yaalaaf gara Finfinneetti deemaa jiran konkolaataa ambulaansii keessatti yeroo isaan albeedhaan qaqqalan yeroo inni mul'ate ture. Benishaangul Gumuz keessatti yeroo isaan dhala namaa utuu lubbuun keessa jiruu ciibsanii gogaarraa baasan yeroo isaan albeedhaan qalanii gogaarraa baasan mul'ateera. Yeroo isaan dhala namaa utuu inni lubbuudhaan jiruu abidda barbadaa abidda labooba abiddaa keessatti yeroo isaan daddarbatan yeroo inni keessaa ba'uuf jedhu yeroo isaan qabaniitti darbatan haala kanaan dararaa suukanneessaadhaan yeroo lubbuun namaa darbu viidiyoodhaan waraabanii nutti agarsiisanii mul'isaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti dhala namaa mormarraa muranii ittiin dhaadatanii kun faannootu akkas godhee nuti faannoodha jedhanii yeroo isaan himan viidiyoodhaan waraabame kan ta'e jira. Dhiyeenya kana immoo yeroo isaan darraa keessatti dhala namaa mormarra ejjetanii ciibsanii yeroo isaan mormarraa kutan ragaadhaan waraabamee taa'eera. Yeroo isaan mana keessatti daa'imman xixiqqoo ijoollee dubartii ulfaa fi jaarsolee gurguddoo namoota gurguddoo yeroo isaan mana keessatti abiddaan gubantu ture. Isa waa'ee qeerraa buqqisuu, isa waa'ee qabeenya saamuu, isa yakkoota kan biraa kana wajjin wal qabatan inni isa sadarkaa gadii yoo ta'e jechuudha. Yakkoota gurguddaa akkasii raawwataniiru. Garuu paarlaamaan Itoophiyaa yeroo yeroodhaan waltajjii taa'u yakki kun isa jalaa dhokatee miti. Isa jalaa dhokateetu hin taane viidiyoon waraabamee mul'atu kun arguu dhabeetu hin taane yakka humnoonni kun qabatanii uummata Oromoo irratti raawwataa turaniif saboota kaan irratti raawwatan jalaa dhokateetu hin taane kaayyoo humni kun qabatee socho'aa jiru beekuu dadhabanii utuu hin taane fedhii mootummaa federaalaa waan hin taaneef yookiin immoo fedhii mootummaa waan hin taaneef qofa akka humni kun galmee shororkeessummaa irratti akka hin labsamne akka maqaan isaa galmee shororkeessummaatti akka hin labsamne taasisanii jechuudha. Garuu humni yookiin immoo miseensonni paarlaamaa kanneen paarlaamaa keessa jiran humnoota qabsoo bilisummaa geggeessan humna waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF shororkeessaa jedhanii galmeessuuf yookiin immoo shororkeessaa jedhanii labsuuf marii isaanii tokko illee ittiin fudhanne jechuudha. Humnoota qabsoo bilisummaa geggeessan biyya kana keessatti shororkeessaa jedhanii labsuun baratamaadha, aadeeffamaadha. OLF akkasumallee nama qabsoo humnoota qabsoo bilisummaa geggeessan kan biraa kanaan duras shororkeessummaadhaan labsaa turanii jechuudha. Ammallee humnoota qabsoo bilisummaa geggeessan namoo humnoota kaayyoo ifa ta'e kaayyoo mul'atu qaban humnoota saboonni akka hiree isaanii murteeffatan gochuuf qabsoo geggeessan paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan labsuudhaaf yeroo ittiin fudhatu. Humnoota eenyummaa irratti hundaa'anii saba irratti xiyyeeffatanii duguggaa sanyii raawwatan humnoota yakka suukanneessaa dhala namaa irratti akka raawwatamee hin beekne raawwatan humnoota yakki isaanii ISIS gadi hin taane, Alshabaabii gadi hin taane,
mootummaan federaalaa yookiin immoo paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa tokkollee maqaa isaanii dha'ee yakka isaan raawwatan hin himne jechuudha. Erga isaan mootummaa federaalaa wajjirraa wal loluutti ka'anii erga isaan mootummaa dhuunfannaa rakkiiloo dhuunfannaa erga isaan jedhanii booda paarlaamaan dubbachuu jalqabe jechuudha. Gaaffiyyuu sadarkaa gaaffiittuu. Garuu humni kun yeroo inni yakka suukkanneessaa dhala namaa irratti raawwatu paarlaamaan Itoophiyaa afaan qabatee taa'e shororkeessummaatti labsuu mitiiti. Humni kun yakka akkasii raawwateera jedhee dubbachuuf hamilee hin arganne jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa yakka saboota irratti raawwatamuuf dantaa akka hin qabne, yakka eenyummaa sabaa irratti raawwatamuuf dantaa akka hin qabne wantoonni agarsiisan keessaa paarlaamaan Itoophiyaa humnoota faannoo kana ammallee utuu galma shororkeessummaa irratti hin labsiin yookiin immoo yaada akkasiituun dhiyeessiin taa'uu isaati jechuudha. Isa kanaaf kan murtii kennachuu qabu uummaticha. Kan murtii kennachuu qabu uummaticha. Uummanni kun bakka bu'aa hin qabu. Eessattuu paarlaamaa keessaas bakka bu'aa hin qabu, mootummaa keessaas bakka bu'aa hin qabu. Bakka fedhettuu uummatichi yoo ofiisaatiif murteeffate, yoo ofiisaatiif malate malee qaamni isaaf dhaabbatu akka hin jirre paarlaamaan Itoophiyaa afaan qabatee taa'uutiin nutti agarsiiseera jechuudha. Humni kun shororkeessaa jedhamee labsamuudhaaf ragaaleen hedduun dhiyeeffamuu danda'an kumaatama. Uummanni yakki irratti raawwatamaa jiru kunooti himachaa jira. Yakka raawwatan immoo isaanuu viidiyoodhaan waraabanii nutti agarsiisaa jiru. Kanaa ol ragaan eegamu hin jiru. Garuu mootummaan Itoophiyaa dantaa sabootaarraa dhimma akka hin qabne. Mirga namaa sarbama mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jirurraa mootummaan Itoophiyaa dantaa akka hin qabne agarsiisaa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa ofiisaayyuu mirga namummaa sarbuu irratti akka inni sadarkaa addunyaatti himatamaa jiru. Kanaaf isarraa wanti eegamu hin jiru jechuudha. Saboonni garuu murteeffachuu danda'uutu irra jira. Artistoonni keenya uummatatti dubbachuu danda'uu qabu. Uummatatti dubbachuu danda'uu qabu. Mootummaatti dubbatanii dhaga'uu didaniiru. Humnoota siyaasaa kaanitti dubbatanii dhaga'uu didaniiru. Rakkoon jiru karaa nagaatiin mariidhaan akka inni hin furamu gaafatanii dhaga'uu didameera miti. Amma garuu waan isaan gochuu qaban uummatatti dubbachuu danda'uu qabu. Uummatatti yeroo dubbatan artistoonni keenya kaleessa yeroo jijjiiramni kun dhufe jedhamu jijjiirama kana tumsuuf waadaa galaa turan. Jijjiirama kana tumsuu jechuun bara baraan akkuma inni bakka barbaadetti yoo inni deeme wajjumaan deemna jechuu miti kan isaan beekuu qaban. Gaafa rakkoon uumame deebi'anii gara uummata isaanii goruu danda'uu qabu ture. Garuu utuu gara uummata isaanii hin goriin ammaallee giddu gidduutti raafamaa jiru jechuudha. Kaleessa mootummaaf akka uummanni gibira kaffalu, akka uummanni gibira gabbaru waltajjii qophaa'e irratti ba'anii welluudhaanis haasaadhaanis taasisaniiru. Hacaaluu Hundeessaa amma bakka dhugaa jira. Jaamboo Jootee, Ittiiqaa Tafarii, Galaanaa Gaaromsaa fa'aa namoonni artistoonni kan biraanis namoonni isaan weellistoonni keenya kan biraanis yeroo isaan ba'anii uummanni mootummaa kanaaf gibira kaffaluu qaba. Yoo gibira kaffallee malee misoomni hin hojjetamu jedhanii yeroo isaan kaka'uwaanii gochaa turan ture jechuudha. Yeroo isaan namoota kakaasaa turan, yeroo isaan uummata kakaasaa turan ture. Har'a yeroo nageenyi dhabamu, yeroo nageenyi akka bu'u mootummaa gaafatanii yeroo mootummaan isaan jalaa didu uummanni kun akka inni gibira isaa mootummaaf hin kaffalle taasisuu danda'uu qabu artistoonni keenya. Kaleessa uummanni mootummaaf gibira gabbaruu qaba, kaffaluu qaba jedhanii akkuma Adaamaatti waltajjii irratti ba'anii dubbatanii geeraranii sirbanii nutti agarsiisan sana har'a yeroo mootummaan nageenya uummataa eegsisuu dadhabu, yeroo inni daangaa uummataa eegsisuu dadhabu, yeroon utuu inni jiru ilmi isaa jalatti qalamtu, yeroo utuu mootummaan jiru dubartiin gudeedamtu, yeroo kana keessatti artistoonni keenya ba'anii yaa uummataa mootummaan kun mootummaa siif ta'u miti waan ta'eef, mootummaa nageenya kee eegsisuu dadhabe waan ta'eef, mootummaan kun dhimma lubbuun jiraachuu keerraa dantaa waan hin qabneef, mootummaan kun mootummaa mirga keessii kabachiisuu hin dandeenye, mootummaa mirga lubbuun jiraachuu keessii kabachiisuu hin dandeenye waan ta'eef yaa uummataa gibira kee mootummaa kanaaf hin gabbariini. Yaa uummata nanaa mootummaan kun mootummaa nageenya keef dhaabbate waan hin taanee fi caasaa mootummaa kanaa didii. Ajaja irraan fudhatini, ajajamuu fi didii jedhanii artistoonni keenya uummatatti dubbachuu danda'uu qabu amma. Yoo akkas hin taane uummataaf dhaabbachuun isaanii faayidaa hin qabu. Uummata lafuma duwwaa jaallachuu miti gaafa rakkinni uummataa itti dhufu uummata isaanii dursanii kallattii akeekuu qabu, uummata isaaniitti dubbachuu danda'uu qabu. Kaleessa mootummaa kanaaf jijjiiramni dhufeera waan ta'eef jijjiirama dhufe kana ni tikfannaa jedhanii haasa'aniiru. Jijjiirama dhufe kana tikfachuu qofa miti mootummaa kanaaf gibira kaffalaa jedhanii haasa'aniiru.
Artistoonni keenya warra jalqaba maqaa dhoofne akka Ittiiqaa Tafariisa fa'aa haa ta'u, Jaamboo Jootee fa'aa ta'u, Galaanaa Gaaromsaa fa'aa ta'u, namoonni kan biraas kan makanii maqaa isaanii hin dhoofne mootummaa kanaaf gibira gabbaruu qabu jedhanii haasa'aniiru. Har'a immoo mootummaan uummanni gibira gabbaraafii jiru kuni nageenya uummata isaa eegsisuu waan hin dandeenyeef utuu inni jiru humni alagaa daangaa qaxxaamuree dhufee bakka mana keessatti dhala namaa mormarraa muraa waan jiruu fi uummanni akka inni mootummaaf gibira hin gabbarre akka inni caasaa mootummaa bakka nan buutu nageenya koo hin eegsifne jedhee akka inni didu caasaa mootummaallee akka inni ofirraa dhorku ajaja mootummaan itti kennu akka inni hin fudhanne taasisuu danda'uu qabu himuu danda'uu qabu artistoonni keenya jedhee namana. Yoo badiin gama waraana bilisummaa Oromootiinis yoo jiraate yoo waraanni bilisummaa Oromoo badii raawwachaa jira ta'e uummata irratti yoo uummata ajjeesaa jira yoo ta'e uummata qeerraa buqqisaa jira yoo ta'e yoo uummata dararaa jira yoo ta'e yoo akkuma miidiyaalee akkuma namoonni adda addaa jedhanii maallaqa gaafataa jira ta'e nama ukkaamsee uummanni waraana kana of keessa sochoosuu dhiisuuf mirga qaba jechuudha. Uummanni kun akka waraanni kun isa keessa hin sochoone nyaata akka hin kennine karaa akka ittiin agarsiisne odeeffannoo akka hin kennine taasisuu danda'uu qaba uummanni. Yoo waraanni bilisummaa Oromoo yakka irratti raawwataa jira ta'e yoo uummanni waraana bilisummaa Oromootiin dararamaa jira ta'e uummanni tarkaanfii fudhatee akka waraanni bilisummaa Oromoo isa keessa hin sochoone gochuu akka odeeffannoo hin kennine akka nyaata hin kennine akka karaa hin dabarsine waan akkasii gochuun ni danda'ama. Kana uummannis dammaquu qaba, artistoonni keenyas uummata dammaqsuu qaba. Bakka badiin jiru uummanni abbaa humnaa ta'uusaa, uummanni abbaa aangoo ta'uusaa, uummanni murteessaa ta'uusaa uummanni keenya agarsiisuu qaba. Irree isaa agarsiisuu qaba humna kamirrattuu. Utuu badiin irratti raawwatamuu taa'ee ofirratti ilaaluu hin qabu. Gama hundaanuu yoo waraana bilisummaa Oromootu badii irratti balleessaa jira ta'es ofirraa ittisuu, nyaata dhorkachuu. Yoo mootummaatu badii mootummaan geggeessaa jiruunis gibira gabbaruu dhiisuu, ajaja mootummaan itti kennu raawwachuu dhiisuu, caasaa mootummaa ofirraa ittisuu. Kana artistoonni keenya uummataaf dammaqiinsa hubannoo uumuu danda'uu qabu jechuudha. Yoo akkas ta'e yoo haala kanaan deeme yoo uummanni haaluma amma socho'aa jiru kanaan mormiin adda addaa sagaleen adda addaa yeroo inni barattoota yuunivarsiitiirraa dhageessifamaa jiru jira nageenyi akka bu'u ajjechaan akka uummatarraa dhaabbatu kuni sadarkaa gaaffii hiriiraa qofatu hin taane uummanni gara tarkaanfiitti tarkaanfii yeroo jedhu balleessuu ajjeesuu mancaasuu hin taane mormii adda addaa dhageessuu danda'uu qaba. Uummanni caasaa mootummaa diduu qaba. Uummanni gibira gabbaruu diduu qaba. Yoo sababa kana waan dideef yoo dhiibbaan kan biraa irratti raawwatame dhiibbaa sana bifa danda'een ofirraa ittisuu danda'uu qaba. Bara baraan roorroo baachaa bara baraan gabrummaa baachaa bara baraan hacuuccaa baachaa jiraachuun uummata guddaa kanarraa hin eegamu. Uummata bal'aa gaanfa Afrikaatti murteessaa ta'e kanarraati hacuuccaa baatanii taa'uun hin eegamu. Uummanni sadarkaa adda addaarra jiraatu uummanni kun utuu jireenyi isaa isaan fooyya'in utuu bara baraan rakkina keessa gadadoo keessa utuu taa'u ammas roorroo kan biraa gadadoo kan biraa baatee taa'uun waan irra hin jirree fi uummanni kun sagalee isaatiin murteeffachuu danda'uu qaba. Uummanni kun abbaa humnaa abbaa aangoo akka ta'e murteessaa akka ta'e egeree isaa irratti hiree isaa irratti murteessaa akka ta'e qaama isaaf hin taane diduu danda'u akka inni qabu artistoonni keenyas kallattii akeekuu qabu hayyoonni keenyas kallattii akeekuu qabu miidiyaanis irratti hojjechuu qaba. Akka waliigalaatti waan uummanni barbaadu qofa ta'uu danda'uu qaba jechuudha biyya kana keessatti. Oromiyaa keessatti waan uummanni Oromoo barbaadu qofa ta'uu danda'uu qaba. Yoo akkas hin taane guddummaan lakkoofsa keenyaa homaa gatii hin qabu. Kana jechuufanii galatooma.